Fayyaadha. Nagaadha. Fayyaadha. Adamana. Alma. Annaa fidaani. Maqaan koo Abdiin jedhama. Nama seerra keessatti uffatan baasaa. Qabadhaa. Qabadhaa. Mama, akan jirtu. Fayyaadha. Nagaadha. Fayyaadha. Adamana. Alma. Nagaadha. Akkam Yanti na bira galana. Ishee barba. jirtu. Jirtu. Eegala. Akkam jirtu. Fayyaadha. Nagaa keessanii. Ishee fuudhi naa kaasata. Akkam jirtu. Battee laala. Akkam jirtu. Raamadaanni akkam. Bareedaadha. Jabaattu. Innan jedhe iddoo kamiin ciistu ammas iddoo ciisaa keessa isinii sirreessuufani. Bishaan qopheessaa. Kudin ka zaman na dai. Muhammad Rasulullah kabiri ke sana bute almako. Kabiri ke sana bute almako. Betul ya. Yeroo dur heerumtan fakkaanne amma. Almako. Mama ko mama doko. Adunya bila bagi suhaduman. Isi kami manggu siapkan. Ya sallama nuka dunia pula. Amin. Ishi, batta keessatti galla. Egaa abdiidha maqaan koo isinitti meera. Abdiin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin egaa. Tuuga. Tuuga. Ilaame. Ishi. Tuuga. Ramadaanni kamuudhaaf guyyaa bicuu tafe obboloota kootu mammaa kan sana sitti deebii nu dubbisna jedhanii erganii. Elaa kuni hindaaqoo kana hojjechuu hin danda'amti. Inti maraabaa kun egaa zayitiidha. Ammas daakuu xaafii isinii fideera. Amma kana booda jechuudha qorri hin jiru lafa rafuu hin jiru. Duraan feestaalii irra raftu gaa. Kan irra rafaa turtanii feestaalicha
Feestaalli irra raftu miti? Amma kunoo firaashii Firaashii dandeessa. ta'eera Firaashii lakkisa. Firaashii irra ciiseeti immoo. Amiin. Firaashii jaas kan Sayyi Yaasin, kan Sayyi Maamud, kan Abal Abbaas, kan Maamad Xalahaa. Haan irraa sirraa hiikamtu qaba. Kiyyoon sirraa hiikamtu qaba. Barakaaleen cahadiisa. Mee ijoollee obboloota koo hiriyoota kootii fi du'aa inaa kadhadhaa bakkuma jiranutti jara faaxeetii. Kuma jirantu aaraa galfatan. Amiin. Aaraa galfatan. Amiin. Nagaan sitta dhufan. Amiin. Fayyaan sitta dhufan. Amiin. Khayriin riskiidhaan makiinaa khayrii. Birriin immoo indii birriin borsaa guutuu saanxaa guutuu fudhatanii isinitti waan jiraadhaan makiinaa khayriidhaan sitta dhufan dhugaa barakaa Ahmad Umari. Amiin. Kanaaf Amiin. Nagaatti gaa. haala wal Keeritti. Nagaatti. Nagaatti. Anna bidani. Maqaan koo Abdiin jedhama. Namatu hiriyoota koo dheengaddalaan dhufee deemu waan irra ciisanuus waan tokko tokkos furii fi dhaqee quraanas geessii naan jedhani. Quraana biyya. Amiin. Obboleessa kootu natti ergee obboloota kooti. Obboleessa koo tokkotu biyya alaa jira. Obboleessa isaa Nagaash jedhamutu jalaa dhukkubsataa. Rabbi haa fayyisu jedhaa du'aa eegadhaafe. Amiin. 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 Ilaa quraanatti kana qoma keessa irratti qabadhaa. Simbiraa. Kan biraa immoo Indaaqqoodhaa fi daakuu xaafiitii fi zayitii fideeraa fi hojjetanii isiniif haa kennanu. Amiin. Amiin. Abshira. Himattanii dadhabdanii? Kunoo indaaqqoon har'a isinii dhufeera. Hojjetanii isinii haa kennan. Indaaqqoon isinii dhufeera kunoo. Indaaqqoonis daakuunis dhufeera hundinuu zayitiinis. Jabaadhaa. Rabbi isinii wajjin haa ta'u. Nagaatti gaa. Keeritti abokkaan nutti dhufaara kanaaf ariifan. Obboleewwan baadiyyaadha. Konkolaataa nuti ittiin dhufne dhoqqee keessa bahuu hin dandeessu. Wallaahi rabbumatu beeka bokkaan immoo roobuudhaaf caafirra jira. Ganaa bokkaan dhufaa sodaa jechuudha. Fiigamee namni danda'ee deemu jira. Sarboo. Akkam jirtu? Waalaikumsalam. Akkam jirtu? Fayyaadha? Jirtu? Akkam jirtu? Fayyaadha? Jirtu? Nagaadha? Jirtu? Irra geessitu uffata baasaa. Tuffisa. Qabadhaa. Qabadhaa. Taateetti miti? Abaab. Na yaadataniitu jiran? Abdiidhaani? Abdii maal fansa yaadachuudhis? Eshi. Guyyaa borii isin irraa fadhu bara kaana bichaati. Maraabaa. Eessattuu? Eshi. Bismillah hammaa ramesii fakkannu. Amiin. Salaatu wasalaamu ala rasulillah. Bismillahi rahmaani rahim. Khayriin darban qabne inni hammaa rameenum akka margaa lafa akka bukaa samaayi. Sitta roob. Bismillahi rahmaani rahim. Aafiyaa keetiin hin mokkoramiin. Maaluu rabbi sin hin mokkorin. Dugoon si gudongoliin gufuun si birongoriin. Yaa Allah. Yaa Rabbi amiin. Obboloota kootu deeggarsa kana nama laal jedhani. Jarri achi jiran fayyaadhaan nagadatanii horanii sitti deebuudhaan makiinaa qabatanii hundi jaraayyuu humbileettiidhaan. Rabbi wal isin haa qaqqabsiisu. Gabana dhiyootti. Bismillaahi rahmaani rahiim. Khayrii asabdeen. Khayrii hin darban qabne. Bismillaahi gammachuun
gammachuu biyya lachuu bismillah akka gaafa hawwaaniif aadam gammaduun rabbisi haa gammachiisu barakaa nabichaa fi ayyaana kana soomayiikaadhaaf indaaqoodha kuni indaaqoodhaa fi zayitiidha daakuun kunooti firaashii bareedaatiif ergaa fuudhi kottuu Gaafut. Firaashiin dhufeera. Uffata halkanii komfortii isinii fideera. Qorri isin rukuttu jechuudha kan akka. Nagaatti gaa. Maaloo isin rukute. Ayyaana gaarii isin adda daakuu kana soldabarsi. Du'aa godhaa gaa obboloota kooti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Arras baadiyyaa keessa oollee galaa jirra. So guyyaarra namoota dheengadda ilaalle waan irra ciisan hin qabanu, waan halkan uffatanii bulan hin qabanu. Sanumaaf arra mana isaanii deemnee waan isaan uffatanii bulan, waan isaan irra ciisanu huccuu fi ayyaanaaf immoo lukkuu daakuu fi zayitii kennineefii jirra. Isaanis baay'ee gammadanii jiru. Obboloonni koo waan kana irratti hirmaattanii hirmaachistan obboleetti kiyya faatee si dabalatee jechuudha. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Namoonni biroo deeggarsa kana irratti hirmaataa turtan. Namoonni biroo kana duras sagantaa Raamadaana kana keessatti sagantaa garaagaraa irratti hirmaataa turtan waan dandeessan waan humna keessanii kennataa turtanii ulfaadhaa Rabbi isinirraa haa jaalatu. Rabbi ammas naannessee waggaadhaan walitti nu haa deebisu. Garuu yeroo baay'ee waan isin kadhee isinirraa dhabuutu jira. Innis maanni yeroo baay'een isin gaafadha. YouTube'n koo 100 galee 100 galuun barbaada. 100 galuuf immoo 40 hanqata. 40 san yoo subscribe gootan maarrakkoo qaba. Yeroo linkii maxxansu linkiidha yoo isin seensisuu dide YouTube'dhuma keessa galtanii Abdii Geetaachoo Tube yoo jettanii isinii baasa. Sana booda subscribe gootanii 100 nagalchuu dandeessu. Galatoomaa baay'een sin jaalladha. Aan obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliitii kaameraamaaniin immoo Kabiroo walii Qurbaan Qashtiin kunis nu faana joonjaati. Tasniim jedhama. Maasalaam.